mirgaa fi fayyadamummaa dubartootaaf daa'immanii kabachiisuu fi yaadama addaan hojii hojjetameen milkaa'inni argameera jedhan Aadde Maabiraat Baacaa. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa raawwii hojii baatiiwwan torbaan milkaa'ina argamee fi maarcheet bara kana akka addunyaatti marsaa 115ffaa fi akka biyyaatti marsaa 50ffaa fuulduratti kabajamu ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsa kan kennan hooggantuun biirochaa Aadde Maabiraat Baacaa ergamoon hojichaa galmaan ga'uu fi yaadama addaan mirgaa fi nageenya daa'immanii kabachiisuu fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu fi hojii hirmaachisummaa qaama hundaan hojjetameen milkaa'inni gaariin argameera jedhan. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa ergama qabatee galmaan ga'uudhaaf karaa adda addaatiin qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu wajjin yaadama addaatiin inisheetivii addaatiin yeroodhaa gara yerootitti karaa fooyya'insa qabuunii fi jijjiirama bu'uuraa dubartoota irratti fiduu danda'uu fi daa'immanis nageenyi fi mirgi isaanii akka kabajamu gochuudhaaf akkasumas hirmaannaa fayyadamummaan dubartootaa karaa hawaasummaatiin karaa dinagdee fi siyaasaatiin akka mirkanaa'u gochuudhaaf hojjechaa jira. Keessattuu bara kana hojiiwwan gurguddoo karoorfaman karaa milkaa'ina qabuu fi raawwii olaanaadhaan kan itti xumurame jechuu hin dandeenya. Raawwii hagammaa jiruuni dhimmi dubartootaa dhimmi daa'immanii ajandaa nama hundaa akka ta'u xiyyeeffannoo qaama hundaa argatee qaamni hundi hawaasni hundi qooda fudhattoonni adda addaa dhaabbileen adda addaa gahee itti gaafatamummaa isaanii akka bahan gochuudhaaf hawaasa keenya miliyoona 7.9 ta'u hubannoon uumamee jira. Kanaanis jijjiiramni ilaalamaa dhufuu eegalee jira. Miidhaan dubartootaaf daa'imman irra qaqqabaa jiru yeroodhaa gara yerootti bifaaf amala jijjiirrachaa dhufus akkaataa kanaan dura sanatti hubannoo dhabuurraa miidhaan qaqqabu sun xiqqaatee jira. Dubartoonni humna misoomaa ta'an ijaaramanii gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan mirgaa fi fayyadamummaa isaanii akka mirkaneeffatanii fi hojii hojjetameen akka naannichaatti dubartoonni miliyoona 11.2 gamtaa ollaa fi gareen ijaaramaniirus ibsaniiru. Gama biraatiin dubartoonni mirgaa faayidaa isaanii kan kabachiisuu danda'an yoo ijaaramanidha jechuudha. Biiroon keenyas hojii ijoon naannoo kanatti hojjetu dubartoonni karaa bittinnaa'een osoo hin taane karaa ijaarameen mirga isaanii akka gaafachuu danda'an akka kabachiisuu danda'an hirmaannaa fayyadamummaa isaanii bakka bu'iinsa isaanii sadarkaa barbaadamutti akka mirkanaa'uu danda'u dubartoonni akka ijaaraman hojii gurguddaan hojjetamee jira jechuudha. Ijaaramoonni akka dubartootaatti kanaan duras irratti hojjechaa turre keessattuu gamtaa misooma dubartootaatiin dubartoonni sadarkaa gandaatitti ganda hunda keessatti akka naannoo Oromiyaatitti gamtaa misooma dubartootaatiin dubartoonni humna misoomaa ta'an kanaan dura hanga bara 2017tti dubartoota miliyoona 10.7 qabna turre. Bara kana dubartoota 800 ol itti daballee dubartootni humna misoomaa ta'an miliyoona 11.2 ta'an ijaaramanii ijaarama gamtaa misooma dubartootaatiin ijaarama gareedhaan ijaarama ollaatiin ijaaramanii gama dinagdeetiin gama hawaasummaa fi siyaasaatiin akka fayyadamtoota fi hirmaattota ta'an hojii guddaan hojjetamee jira. Kana keessatti ijaaruu qofa miti dubartoota ijaaraman immoo iddoo hundatti wal fakkeessuu sadarkaa hundatti fayyadamoo ta'uu isaanii iddoo muuxannoon jirutti muuxannoon iddoo biraatti akka ce'u gochuudhaafis hojii guddaa hojjetameen gareen moodeelli akka bahu gochuudhaaf hojii hojjetameen gamtaa misooma dubartootaa 510 moodeela bara kana baasnee jirra jechuudha. Ulaagaa qophaa'een kana keessatti ijaarama ollaa 12,000 ol moodeela kan ta'an iddoo garaagaraatitti kan bahanii fi keessattuu naannoo ijaarama gamtaa misooma dubartootaatti hojiin bu'a qabeessa ta'e akka mootummaatittis badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf maatii irratti hojii hojjetamu galmaan ga'uudhaaf dubartoota irratti hojiin hojjetamu iddoo olaanaa qaba. Dinagdee dubartootaa cimsuu fi hojii hojjetameenis dubartoonni miliyoona 3.6 qarshii birrii biiliyoona 7 qusachuu fi dubartoonni 400,000 immoo qarshii birrii biiliyoona 2.8 liqeeffachuus himanii inisheetivii ce'umsa dinagdee dubartootaan dubartoonni 234 qarshii birrii biiliyoona 1 oliin hojiitti galuu fi barmaatilee miidhaa dubartootaa fi daa'imman irraan gahan gandoota 568 irraa bilisa taasisuu dubbataniiru. Hirkattummaa dinagdee jalaa baasuudhaaf inisheetivii adda addaatiin hojjetamaa kan jiru. Kana keessatti keessattuu dhimmi qusannoo iddoo olaanaa qaba. Dubartiin aadaa qusannootii fi amala qusannoo wajjin wal qabatee uumamaanis wanti qabdu jira jechuudha. Waan qabdu irraa qusattee maatii waliin geessee maatii horattee jiraachisuu keessatti
uumamaanis kennaa qabdi waan ta'eef sana cimsitee gara dinagdee olaanaatitti maatii sana ceessuu keessatti gahee akka baattu gochuudhaaf jalqaba irratti madda galii akka argattu madda galii argattu sanarraa immoo akka qusattu gochuu wajjin wal qabatee hubannoo uumamee fi hojii naannoo kanatti hojjetameen dubartoonni miliyoona 3.6 ta'an bara kana hanga ji'a kanaatti qofa ijaaramanii akka qusatan kan taasifaman yoo ta'u dubartoonni miliyoona 3.6 ta'an kunis qarshii biliyoona 7 ol baankii siinqee fi maayikiroo faayinaansii adda addaa keessatti qusatanii jiru. Qusachuu qofa immoo miti liqeeffatanis akka hojii adda addaa keessa galan carraa hojii uumuu adda addaa keessatti fayyadamtoota akka ta'an gochuu wajjinis wal qabatee dubartoonni 400 ol ta'an qarshii biliyoona 2.8 liqeeffatanii jiru jechuudha hanga ammaatitti raawwii jiru. Keessattuu qusannaa keessatti kan dubartootaa qofa miti daa'immaniif handhuura daa'immaniitiin maatiin baankii siinqeetitti inisheetiivii addaa jennee kan jalqabneen akka qusatuuf gochuu wajjin wal qabatee daa'imman 323 ta'aniif maatiin qarshii miliyoona 457 ta'u hanga ji'a kanaatitti kan qusatameef ta'uunsaa ce'umsa dinagdee dubartootaa jennee inisheetiivii moggaasneen Oromiyaa keessatti bahaaf dhiyaatti kaabaaf kibbatti potenshaala naannoon keenya qabu giddu galeessa godhachuudhaan dubartoonni akka ijaaraman gochuudhaan hojii hojjetameen dubartoonni 234 ijaaramanii potenshaala naannoon keenya qabu irratti gurmaa'anii qarshii biliyoona 1 oliin maallaqa ta'uun hojii keessa galanii jiru jechuudha. Carraa hojii argatanii keessattuu hojii dammaa jimaa irratti naannoo bahaat irratti kilaastara shawaa kana seentarii kana irratti immoo aannan irratti furdisa loonii horsiisa lukkuu irratti inisheetiiviiwwan adda addaa keessatti kan akka waliigalaatti jiru qofa osoo hin taane addatti immoo ijaarama keessattuu dubartoota harka qalleeyyii ta'an kuni dabalataanis inisheetiivii biddeen tolchanii raabsuu biddeen kaameettii jennee moggaasnee eelee sadarkaa hundatti qopheessuudhaan karaa aadaatiinis elektiriikidhaanis eeleedhaan biddeen tolchanii biddeen kaameettii jennee kan moggaasne akka raabsan gochuu fi nyaata saffisaati irrattis dubartoonni akka gurmaa'an goonee dubartoonni 614 ta'an biddeen kaameettii fi nyaata saffisaati irratti gurmaa'anii qarshii miliyoona 128 oliin carraan hojii uumamee fi gara hojii qabatamaatti galanii rakkoon dinagdee isaanii akka furamu karaan ittiin taasifamee jira. Hojii tajaajila lammummaanis manneen harka qalleeyyii 64 ol haaraan kan ijaarame yoo ta'u manneen 74 ol ta'an immoo suphamuu isaas eeranii kan gannaan hojiin qarshii biliyoona 67 olitti tilmaamamu namoota miliyoona 16 hirmaachisuun hojjetameen namoota miliyoona 8 fayyadamoo taasisuu adde Maabiraatti himaniiru. Hojii keenya tajaajila lammummaatiin hojjetamaa jiruun rakkoon hawaasa keenya rakkoon dubartoota keenya bal'inaan hiikamaati kan jiru keessattuu akka biiroo keenyaatti hojii keenya tajaajila lammummaatiin hojiiwwan gurguddoo 4 irratti xiyyeeffanneeti kan hojjechaa turre inni jalqabaaf inni ijoon hojii ijaarsa mana harka qalleeyyiif suphaa mana harka qalleeyyiiti. Kanaanis kan baroottan darban hojjechaa turre akkuma jiru ta'ee bara kana bifa addaatiin hojii hojjetamaa tureen xiyyeeffannoo akka mootummaatittis kennamee deeggarsa barbaachisu sadarkaa hundatti godhamee hoogganameen mana harka qalleeyyii haaraan 64,000 fi 108 ijaaramee jira. Manni haadholii keenyas haa ta'u hawaasa keenya irratti caccabee jijjigee immoo suphamuu qaba jennee adda baasnee 74,000 fi 834 suphamee jira jechuudha. Lammummaa bara kanaatiin keessattuu kan gannaatiin hawaasa kan keenya miliyoona 16 ta'an keessatti hirmaachisnee jira. Sadarkaa hundatti kanaanis hawaasa keenya miliyoona 8.9 ta'u fayyadamaa kan itti taasisne ta'uu isaati. Kanaanis tilmaama qarshiitiin qarshii biliyoona 67.7 fi sanaa ol kan ta'u kenna tajaajilamummaa gannaa bara kanaatiin akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitiin qofa hojjetamee jira jechuudha. Akka waliigalaatti akka dubartootaatti ji'oottan 7 darban keessa dubartoonni rakkoo dinagdee isaanii akka furamu hirkattummaa dinagdee jala akka bahaniif qaama dhimmi ilaallatu waliin taanee hojiin hojjetame bu'a qabeessa jennee ilaaluu dandeenya garuu immoo bakka barbaadamu hin geenye. Akkasumas bakka kunuunsa daa'immanii hojjettoota mootummaaf hawaasaa 445 tajaajila kennuu eegaluu fi haadholiin ulfaa 46,186 kunuunsa barbaachisu argachaa turuus adde Maabiraatti ibsanii guyyaan maarchiyeeti bara kanaas sadarkaa hundaatti sirna adda addaan mata duree sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina biyyaaf jedhuun kan kabajamu ta'a jedhan. ECD yookaan guddina daa'imman umrii ganamaatiin karaa addaatiin daa'imman iddoo hunda jiran kan maatii isaanii bira jiran dabalatee kunuunsa argachuu qaban kennuu wajjin wal qabatee daa'imman
gara haadhaatti eega uumamtee jalqabee haga waggaa ja'aatitti guddinni olaanaan gidduu kana keessatti kan xumuramu waan ta'eef naannoo sanatti kunuunsi barbaachisu akka godhamuu danda'u biiroo barnootaaf biiroo fayyaa wajjin ta'ee biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii hojii ECD bal'inaan hojjetamaa jira. Keessattuu akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti ECDdhaan hojii gurguddoo sadiidha kan hojjechaa jiru jechuudha. Inni jalqabaa iddoo kunuunsa daa'immanii qopheessuudha jechuudha. Iddoo kunuunsa daa'immanii hawaasaa fi hojjetaa mootummaa qopheessuudha. Kanaanis bara kana iddoo kunuunsa daa'imman hawaasaa 164 godinaaf magaalota adda addaa keessatti akkasumas sadarkaa naannootti tokko qopheessinee jirra. Iddoo kunuunsa daa'imman hojjetaa mootummaa immoo 281 waliigalaan iddoo kunuunsa daa'imman hojjetaa mootummaa hawaasaa 445 haga ji'a kanaatitti kan qophaa'ee ta'uu isaati. Tapha ijoollee pileegiraawundii wajjin wal qabatee guutuu gandoota naannoo Oromiyaa keessatti waliin ga'uudhaaf kan karoorfanne bara kana pileegiraawundii 1699 gandoota adda addaa keessatti kan qophaa'e ta'uu isaadha. Inni biraa ECD keessatti hojiin sadaffaa haadholii ulfaa harka qalleessa ta'an deeggaruudha jechuudha. Daa'imman eessayyuu haa dhalatanii eessaa? Daa'imman biyya keenyaati, daa'imman naannoo keenyaati. Daa'imman har'a dhalatan sadarkaa kunuunsiniin biyya keenya ijaarra waan ta'eef haadholii keenya harka qalleeyyiin daa'imman garaa isaanii keessaa jalqabee kunuunsa akka argachuu danda'an, nyaata madaalawaa akka nyaachuu danda'an, itti dhiyeenyaan hordofuu, tajaajila yaalaa adda addaa akka argatan gochuu dabalatee nyaata akka dhiyaatuuf kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamaa ture jechuudha. Jalqaba irratti haadholii harka qalleeyyii ta'anii daa'imman garaatti baatan calaluudhaan kenna tajaajila lammummaatii fi dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjin ta'uudhaan hanga dahanitti dahuu qofa miti hanga waggaa lamaatitti illee kunuunsa akka argachuu danda'an walitti hidhamiinsi uumamee kan hojjetamaa ture ta'uu isaati. Kanaanis dubartoota haadholii jechuudha ulfataan 46,000 fi 189 ta'an kunuunsi akka godhamuuf deeggarsi akka godhamuuf haadholii ulfaatiif ECDdhaan kan hojjetame ta'uu isaati. Ayyaanni maarcheetii egaa akka addunyaatitti yeroo 115ffaadhaaf kabajamaa akka biyya keenyaatitti yeroo 50ffaadhaaf kabajamaa almost jaarraa walakkaadhaaf ayyaana kana kabajaa jirra jechuudha akka biyya keenyaatitti. Dhaadannoon kabaja ayyaana maarcheetii bara kanaa sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina biyyaatiif mata duree jedhuun ayyaanni kun kan kabajamu.